Jeneraal Taaddasa Warada rakkoo naannoo Tigraay fi paartii TPLF keessa jiru furuuf kaabinee bulchiinsa isaanii bifa haaraan ijaaruu ibsan. Haa ta'u malee lakkoofsa miseensota kaabinee garee TPLF kan Dabratsiyoon caalaatti heddummeessuun pirezidaantichi waliigaltee mootummaa federaalaa fi bakka bu'oota dhaabbilee idila addunyaa fuulduratti gale maddiitti qabuun kaabinee paartii tokkoon loogu ijaareeraa jedhamuun qeeqni guddaan irratti ka'aa jira. Darajjee Gonfaa dabalata qaba. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda hanga tokko gara tasgabbiitti dhufaa kan turte naannoon Tigraay erga yeroo dhiyoos ammoo waldhabdee garee TPLF lama gidduutti uumameen yaaddoo waraanaa cimaa keessa seenteetti. Atakaroo garicha gidduutti mudateen erga waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mallatteeffame pirezidaantii yeroo ta'uudhaan naannicha gaggeessaa kan turan obbo Getaachoo Raddaa jijjiiramuun Jeneraal Taaddasaa Warradaan bakka buufaman. Jeneraal Taaddasaanis miseensota kaabinee wayitaa Getaachoo Raddaan durfamaa ture 27 irraa gara 21tti hir'isuu isaanii foomsanii jiru. Kana malees itti aanan lama kan ture yoo ta'u gara tokkotti hir'isuu isaanii fi hanga ammaatti itti aanan isaanii eenyu akka ta'e ifan taanee jedhameera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa caasaa kaabinee bulchiinsa isaanii bifa haaraan ijaarame hojii eegaluu foomsuu hordofee miseensonni kaabinee harki caalan kanneen garee Dabratsiyooniin hoogganaman akka ta'e himamee jira. Haa ta'u malee lakkoofsi miseensota kaabinee garee TPLF kan Dabratsiyoon caalatti heddummachuun gaaffii nageenyaa fi bilisummaa lammiilee hanga tokko kan duubatti deebisuu ta'uu xiinxaltoonni kan eeraa jiran. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo haaraan kun waliigaltee mootummaa federaalaa fi bakka bu'oota dhaabbilee idil addunyaa fuulduratti galan maddiitti qabuudhaan kaabinee paartii tokkotti loogu ijaareeraa jedhamuudhaan qeeqni guddaan irratti ka'aa jira. Pirezidaantichi garuu Tigraay xaxaa siyaasaa jalaa baasuudhaa fi mo'ataa fi mo'atamaan hin jiru jedhaniiru. Pirezidaantii duraanii obbo Getaachoo Raddaa fi hooggantoota hooggansaa duraatiif illee waltajjiin galateeffannaa fuulduratti akka qophaa'u ibsaniiru. Itoophiyaa buufata xiyyaaraa haaraa Bishooftuu naannawaa Abbuu Seeraa jedhamutti ijaaruudhaa fi qonnaan bultoonni 2,500 akka kaafaman ibsee jira. Qonnaan bultoota kaafamaniifis mana jireenyaa ijaaramuu fi bu'uuraaleen misoomaa barbaachisuun guutamuudhaan baatii sadaasaa keessa gara mana jireenyaa haaratti akka dabarfamuuf jiran hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasoo BBC'tti himaniiru. Daandiin qilleensichaa baankii misoomaa Afrikaa waliin ijaarsa buufata daandii qilleensaa haaraa kanaa fi waliigaltee doolaara biiliyoona 7.8 mallatteessuullee himaniiru. Currently there are around 2,500 households. Yeroo ammaa abbootii warraa gara 2,500 ta'antu qa'a. Lafti buufanni xiyyaaraa guddaan itti ijaaramu kun heektaara 3,500 kan ta'udha. Qonnaan bultoonni ijaarsa kanaaf kaafamaniif ammoo amma manneen jireenyaa isaanii ijaaraa jirra. Akkasumas waan jireenya isaanii ittiin gaggeeffatan waan akka agro processing yookiin immoo dhaabbilee qindeessa oomishaalee qonnaa, tajaajila daldalaa dabalatee dhaabbilee tajaajila kennanii fi bu'uuraalee biroo mijeessaafii jirra. Bakka amma jiranirraa baatii sadaasaa dhufu keessa gara mana jireenyaa haaraa ijaarame kanaatti darbu. The new airport will have an ultimate capacity of 110 million passengers per year. Ijaarsi daandii qilleensichaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu kunis baatiidhuma wal fakkaatu gara xumura baatii sadaasaa keessa eegala jennee yaadna. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kunis waggaa 4 booda kan xumuramu yoo ta'u, Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa duraa ta'a. Buufanni haaraan daandii qilleensaa Itiyoophiyaatiin ijaaramu kun waggaatti imaltoota miliyoona 100 fi miliyoona 10 keessummeessuu danda'a. Garuu ijaarsi boqonnaa lamaan raawwatama. Marsaa jalqabaatiin buufata imaltoota miliyoona 60 keessummeessuu danda'utu ijaarama. Isaan booda immoo ijaarsi buufatichaa imaltoota miliyoona 50 keessummeessuu danda'u yoo ta'u, erga ijaarsi boqonnaa tokkoffaan xumurame kan itti fufu ta'a. Ijaarsi marsaa jalqabaas bara 2029tti ni xumurama jedhamee eegama. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti guddinni daandii qilleensichaa haaluma dabaluun hojiiwwan babal'isuu waggoota 10 darbaniif gaggeeffamaa ture. Ammatti dandeettiidhuma waggaatti imaltoota miliyoona 25 keessummeessuu raga'eera. Buufanni xiyyaaraa haaraan naannoo Bishooftutti ijaaramu kunis buufataalee Boolee waliin karaa daandii saffisaa fi baaburaatiin wal quunnamsiifama. Daandiin qilleensichaa balaliisaa gara biyyoota Afrikaatti taasisuudhaan kaffaltii olaanaa kan kaffalchiisu. Sababii kaffaltii olaanaa biyyoonni keessummeessanii fi baasii boba'aatiin biyyoonni daandii qilleensichaa keessummeessan maallaqa olaanaa gaafatu. Akkasumallee gatiin boba'aa Afrikaa gatii olaanaadha. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa bara darbe keessa galii doolaara biiliyoona 7 argateera. Haala karoora waggaa 10 dura baasetti bara bajataa kanaatti doolaara biiliyoona 10 argachuudhaaf kan karoorse yoo ta'u, garuu galiin doolaara biiliyoona 8 akka argamu eegna. Kan Eertiraa dabalatee imbaasiiwwanii fi qonsulaawwan ishee biyyoota 27 keessaa qabdu cufuuf ta'uun himame. Bulchiinsi Tiraamp imbaasiiwwan Ameerikaa addunyaa mararraa qabu qofa otoo hin taane dhaabbilee deeggarsaa isaa Ameerikaaf bu'aan buusnee jedhe hedduu adda kutaa jira. Waajjiraalee dippiloomaasii mootummaa Ameerikaa cufuuf jedhu keessaa 10 imbaasiiwwan yoo ta'u, kanneen afan immoo qonsulaawwanidha. Hamza Hussein. Ameerikaan imbaasii ishee Eertiraa jiru dabalatee kan biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa keessa jiran hedduu cufuuf akka jirtu Reuters sanada waajjira dhimma alaa biyyattii wabeeffachuun gabaaseera. Akkaataa tarkaanfii bulchiinsa Tiraamp kanaan imbaasiiwwan ni cufamu jedhaman kurnan Eertiraa, Giriinaadaa, Lisootoo, Riippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa, Legzambarg, Gaambiyaa, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo,
Sudaan Kibbaa, Maaltaa fi Maaldeevis keessatti argaman ta'uu gabaasi Reuters kun ni mul'isa. Hariiroon Eertiraa fi Ameerikaa waggoota dheeraaf laafee ka ture yoo ta'u, Embasiin Ameerikaa Asmaraa jiru ka hoogganamu ambaasaaddaraan osoo hin taane bakka bu'aa hojii raawwachiisaatiin. Ameerikaan erga Eertiraan bara 1993 walabummaa ishee labsattee booda Embasii ishee Asmaraatti banatte. Dhiittaa mirga namoomaa Eertiraatti raawwatamu qeequu fi himachuun jalqaba raka jirtu Ameerikaan kunis akka hariiroon biyyoota lameenii laafu taasiseera. Wal dhibdee dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduutti hammaaterraa ka ka'e Embasiin Ameerikaa magaalaa Asmaraa jiru tajaajila viizaa achirraa kennu erga dhaabee tureera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufanii booda Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti wayita nagaan bu'u hariiroon Ameerikaa fi Eertiraas fooyya'insa agarsiisee ture. Haa ta'u malee Eertiraan loltoota ishee gara Tigraayitti bobbaasuun mootummaa Itoophiyaa tumsitee waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isheetiin Ameerikaan himattee turte. Himachuu qofa osoo hin taane aanga'ootaa fi dhaabbilee biyyattiirra qoqqobbii keesse. Waajjira ministeera dhimma alaa US karoora Embasii isaa Eertiraa jiru cufuuf qabate hojiirra ka oolchu yoo ta'e hariiroon biyyoota lameenii fageenyarra yookiin karaa qaama sadaffaan ta'a jechuudha. Dabalataan konsilaawwan Ameerikaa cufamuuf jedhan 17 keessaa 12 ka caalan Awurooppaatti argamu. Embasiiwwanii fi konsilaawwan cufamuuf deemaniin alattis embasiiwwanii fi konsilaawwan hedduu of keessaa qabaachuun hojiiwwan dippiloomaasii hedduun ka keessatti hojjetaman Japaanii fi Kanaadaa ergama isaanii bakka tokkotti gurmeessuun hir'isuuf karoorri jira. Trump erga gara aangootti deebi'as mootummaan Ameerikaa jaarmiyaalee adda addaa Ameerikaaf bu'aa hin buusan jedhee amanee cufuu fi gargaarsa taasifamaa ture adda kutaa jira. Kanarraa akka ka'e embaasiiwwanii fi konsilaawwan biyyoota addunyaa garaagaraa irratti argaman cufuuf yaada akka qabu ibseera bulchiinsi Trump. Mootummaan Ameerikaa maallaqa waajjira ministeera dhimma alaaf ramadu keessaa gara doolaara biliyoona 30 hir'isuuf karoorse dhimma gaaffii baajata kana mana maree biyyattiif dhiyeessuuf qophaa'aa jira. Reuters waajjira ministeera dhimma alaa fi waajjira pirezidaantii US karoora jedhame kanarratti akka yaada kennaniif gaaffii dhiyeessus deebiin argan. Sanadi gaaffii baajataaf qophaa'e ka Reuters argate akka mul'isutti baajati ka amma jiru doolaara biliyoona 54 qabxii 4 irraa gara doolaara biliyoona 28 qabxii 4 tti hir'ateera. Akkasumas gargaarsi karaa dhaabbata USAID biyyoota alaaf taasifamaa ture doolaara biliyoona 38 qabxii 3 irraa gara doolaara biliyoona 16 qabxii 9 tti hir'ateera. Jaarmiyaan gargaarsaa guddicha addunyaa kanaa akka waajjira ministeera dhimma alaa jalatti bulu murtaa'e USAID'n sagantaawwan guutuu addunyaarra turan 5,000 cufuun hojjettoota. Komishiinar Shittoon himala jireenyaa loltummaa fi poolisummaa keessatti waggoota 30 caalaa kan dabarsan yoo ta'u kanaanis gulantaa gadiirraa eegaluudhaan amma poolisii Oromiyaa keessatti gulantaa dubartiin geessee hin beekne argachuu dubbatu. Ammallee dubartiin gulantaa fiildi maarshaalii geessee arguun hawwii kootii jedhu waayila koo maatii olaanaatu dubbise. Kan inni dhaladhee guddadhee magaalaa Walisooti. Bara 1967 dhaladhe. 1983 yeroo Addawaawwiin biyya to'atu jechuudha. Addawaawwiin innaa biyya to'atu sana 1983 gara dirree qabsoo dirree waraanatti makame jechuudha. Taatatti Boor Safar kan jedhamutti leenjii loltummaa fudhadhe. Ani immoo xiqqoo ishee daa'imummaa kootiin sirba kana nan jaalladhan ture. Gara baandii dhaabbata Dimokiraasawaa Uummata Oromoo kan jedhamu jira yeroo sanatti. Baandii sanatti yeroo leenjiidhaaf dirreetti baanu sirbina haamlee jedhama. Haamlee baasaa sirbaa deemna. Sanuma keessa haamlee sana keessa galeetanii gara hawsoo dhaabaa kan jedhamu jira. Hawsoo dhaabatti makame jechuudha. Hawsoo dhaabatti makamee itooni achi shubbisummaadhaanis hojjechaa jira. Ogummaa adda addaatiinis dooyiis kan jedhamu diraamaa kanas tapha adda addaas nan hojjedha. Ogummaa adda addaa keessatti hirmaachaa ture. Bara 1993 immoo waggaa 10 erga sana hojjedhetti barumsa koo biyyatti kutee dhufees cinaatti barachaan ture. Barumsa koos itoon addaan hin kutiin gara hoomaa waraanaa keessaa gara immoo baandiitti galee baandiirraa immoo gara raayyaa poolisiitti makamne. Barumsa kutaa meeqatti adda kuttaniiti kan gara waraanaatti deemtan? Saglaffaarraan kutee gale. Maaltu sin kakaase tarii fedhii keessan tochi jira? Fedhiin koos jira yeroo sana barumsi qabsoo booda jennee bilaakboord irratti barreessaa turre wayyaaneenis innaa sana biyya raasaa turte wayyaaneenis galuudhaaf kan jedhu sochiin jira riivooluushinii guddaa ture. Dargiinis immoo acuucaa saba kanarratti immoo gochaa ture sinuma beeknaa numa dhagaa turre. Sanaafi qabsoo kanatti akka gallu dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo kan jedhamu keessa qabsaa'onni jiran dabballeen turanii waan tokko nuu kaasu waan ta'eef sana keessatti galuu qabna kan jedhu yeroo tokko wajjiniin kakaanee 1983 sana gara qabsootti galee jechuudha. Ergasii booddee hojii baandii kana keessatti immoo fiildiidhaan uummata Oromoo qooqa isaatiin hojii baandii keessatti immoo hojii guddaadha kan hojjennu dabballee tokko olidha kan hojjennu. Tokkoffaa uummata Oromoo kakaasuu isaa aadaa isaa beeksisuu keessatti hojii guddaadha kan hojjennu. Lammaffaa immoo adda waraanaas deemnee warra uumaa waraanaa kakaasuu keessattis hojii guddaa hojjechaa ture. Yeroo lola baadimmee amma baadimmeetti shiraarootti addeegra
Digiraat naannoo Tigraay kana keessas naanna'aa turre waraana kakaasuudhaani isaanii haamlee horuu keessatti hojii guddaa hojjechaa turre. Godina Oromiyaa immoo guutumaan guututti naannoofnee aadaa saba Oromoo hundumaa leenjinee hojjechaa turre uummata keenya kakaasaa turre hojii siyaasaas hojjechaa turre sana booddeedha gara poolisiitti guutumaan guututti poolisiitti makamee 1993 kaasee waajjiratti galee barumsas baradhee ogummaanis abdee tokkochaan kompiitaras baradhee cinaatti kompiitaran baradhaa cinaatti barumsa idileen baradhaa barumsuma kanaanii barreessummaadhaan yeroo jalqabaatiif waajjiratti galee jechuudha poolisii keessatti sana booddee barumsa koo galgala barattaa guyyaa hojii hojjechaa of abdeet gochaa kan deeme barumsas barachaa ture jechuudha waggaa sanaa kaasee digrii seeraan baradhee seeratti fufee ammas human resource management jedhan digriin baradhee ammas taansee leadership and change management jedhan maastersii koo baradhee hojii koo hojjechaa amma tokko tajaajila ofiis gaggeessaan dhufe jechuudha. Mana keessatti itti gaafatamummaa baay'ee jira dubartootarraa. Hojiin poolisii immoo hojii ulfaataadha. Hojii yeroo adda addaatti tarii sa'aatiin eegamne fa'aa ba'uun nama gaafatu. Akkamitti wal faana oofsisaa turtan? Egaa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin poolisii hojiidha hard work no jedha. Namni dubartiin especially dubartiin infeetu hojii kana fiildii kana baay'ee dubartiin duratti keessa nuti poolisiitti gallu miti innaa raayyaattis biyyaattis gallu dubartiin baay'ee xiqqoodha. Ani yeroon biyya kootii ba'u nama 83 taanee baanee dhiirri 80 dubartiin 3 qofa turre yoo qabsoo kana keessatti innaa gallu. Ammas poolisii keessa immoo innaan galu dubartiin 100 qofa turteeyyuu poolisiin dubartii keessatti jechuudha. Baay'ina sin qabdu hoggansa irrattis baay'ee xiqqaa turte. Ergan poolisii keessatti galee garuu immoo qabsoo guddaa taasiseen tokkoffaa hirmaannaan dubartootaallee akka dabaluuf ramaddiin hojii kootinnaa sana dhimma koorniyaa fi daa'imman irran ture. Qabsoo guddaa gaggeessee dubartoonni poolisii keessatti akka baay'atan gochuu keessattis hojii guddaa hojjedheera. Komishinii poolisii Oromiyaa keessatti dubartootaaf bakka fakkeenya ta'uu gulantaa dubartiin jalqabaaf geesse irra geessanii jirtanii dubartoonni maal isinirraa barachuu qabu maal gorsitu dhaloota duubaan dhufu? Kwaalifikeeshinii gulantaan kun gaafatu hundumaa guunneeti malee kennaadhaan nuun kenname. Dubartoonni keenyas tokkoffaa inni guddaan kutannoodha. Ofitti amanuudha. Nan danda'a kan jedhu sana sammuu isaanii keessatti qabaachuu qabu. Gara fuulduraatti karoorri keessan mul'anni keessan maali amma? Egaa Waaqayyoo na gargaare gara fuulduraatti. Anis ta'ee dubartiin biraas ta'uu hin danda'a. Anis kaayyoon koo karoorri koo Oromiyaa keessattis ta'ee biyya keenya keessatti dubartii fiild maarshaalii taate tokko arguun barbaada. Tokko yookaan shitoo ta'uu